taatarreen nu barsiise. Abbaan muraasa kiyyaa guulaa galmooti. Abbaan waraana keenyaa guddaan Galaasaa Jilbooti. Waa hundarraa nu dhoorku, waa hundarraa nu eegu Galaasaa Jilbooti. Kanama obbusa diballeessi xaafree isaan gabaasa. Naman tuqina, hin jarjarina, bakka malee hin dhaabbatina, waliin tuqina. Kanunjuu irbuu torba gadii torba olii kanunjuu Galaasaa Jilbooti. Wajjin rakkanne Galaasaa Jilbooti. Qabsoo gaafa sabaa sabaattiiti ani. Jaalataa tarreen nu barsiisa gobeelletti. Achi as abbaan muraasa kiyyaa guulaa galmooti. Abbaan waraana keenyaa guddaan kan nu gorsu qawaa hundarraa nu eegu Galaasaa Jilbooti. Kanama gusa diballeessi taafree isaan gabaasaa jiru. Hin jarjarina, bakka malee hin dhaabbatina, diinarraa ifa eegaa. Irbuu torba gadii torba olii kanunjuu isa. Hogguu sooraan nu dhufee, jalaan sooraan nu dhufee, gubbaan milishaan nu dhufee. Mishigiin teenya eeldhaa'e haxii janiiti eeldhaa'e keessa seenamti. Oduma akkas jennu baanee bakka hunda yaana, bakka oolleen bullu, bakka bulleen oollu, cinqii hamtuu keessatti qabsoo teenya dabarsinee jirra. Beeloynee dheebonnee, xaaxa isaa nyaannee, hudhaa nyaannee, bakka bishaan dhabnetti Galaasaa Jilboo citaa keessa fa'aa xuxxuuxaa jee citaa fa'aa keessaa xuxxuunnee akkasitti qabsooye. Odoo jennu daaroo labu galle nuti. Daaroo labutti eega galle booda fiig jedhanii fiig faadha innee gaara gaarnee keessaan barbaraadha innee hiddii bakka jedhan hundadha innee dachaan. Asiin eega ol dachaana bakka bobbaanuuf. Laga Ejersaatiin baaneeti dhummuu ga'an. Bakkitti hidhannoo hiikannu bakka sadii nuti as keessatti. Harargee keessatti bakka sadii bakka waan takkaan maletti sodaa takkaan maletti hidhannoo hiikannu. Dhummuugaa baanee dhummuugaan fottoqaan haara lafeetiin buunee culul dhaynee cululiin gololchaminneeti Jilboon gooroorra Shariifaa gubbatti hidhannoo teenya hiikannee hafuura baafan. Achiin ol kunneeti. Ol kunnee hawaash dhaynee hawaashiin karaa caancootiin dhummuu gaddachaan. Rakkoo jabduu keessatti qabsoo teenya dabarsine nuti. Achirraa eega gaddachaane booda. Eega zamana dheeraa turre burqatti dachaane. Burqatti hogguu dachaane lolli hamaan haleellaan jabduu nurra dhaabbatte. Za'aa shanirraa eegallee bakka qumbii janitti hanqa za'aa 11tti haleellaan jabduu nurra dhaabbatte. Galaasaa Jilboolleen halkarraa haleelame nuugii bareen toona biraa kuftee ani immoo qoreen qabbanooytuu na diree kaartaa shanfixeetiin bororee qarree seenee lafeen duubaatu hundi cabxee na dhumte halkan sadii qarree keessa bulee achi keessaa namni ijoollee kuftee barbaadu na arkee haadha Adam janiin achuma bishaan noo baasanii hanqa asasaan akkana yaa'a. Bishaan noo baasanii mana nagalchanii huccuu dhalaan akkaayanii ogeessanii yaamanii na shukkumanii bultii 15 achi taa'ee bultii 15 eegaan fixe booda ka ollaallee nam tokko nan dhagayin karaa jalloo dhufnee karaa jallootiin wanni karaa jallootiin masalaan fidanii masalaan hirna nageessanii makiinaan korsiisanii achirraa miicata bu'ee mana abbaa Sharafii galee gaangee abbaa Sharafee akkasitti burraa isa dhaqee burraa isaa kaambii teenya deebi'e. Achi booda hidhannootiin deebinee ani amma tokko dasaa Soomaalee keessatti nana faqanii hambis roobaa faan Maamata Ammadee faa warri nu deeggaruchitti achi odumaan taa'u eegaan fayyee hidhannooti jandeeffanne odumaan taa'ee magaalaa raayis waa hunda fiduufi odumaan kaambii hogguu isaan bobbaanee eeguufi dirree baanee hogguu harawaaca dhufne ana akkasumatti miicataan makiinaa horee dhufe hirnatti irraa bu'ee masalaan harawaaca dhufe harawaaca hoggaan dhufe dawoo sooleetii fi miidha isaan kan makiinaa nurraa kuffifte
jaalle diriirsaan duru ijoollee leenjii eegale isaanis jaalle gammoojjii biiroo qabatanii tatta'anii achi kaambii wanni meeshaa mana guutuu keessa xiqqoo bubbuleetiin magaazina meeshaatti guuran keessa bubbulee naafi elema waareetiif jaalle lalisee roobaa jaalle nadhii bira dhufu. Achi jaalle nadhii bira turree tajaajila mooraa kuduraa bakka hundaa hin fidaa hidhannoon qabu lolli allola yaadiqii akkasitti egaa baatii shangeenye shaabiyaan dhuftee sabsabaa gootee nu biraa yaatee idduu sana jaalle galaasaan gaafate. Jaalle galaasaan ani waraana kiyya fudheetiin gaara deebi'e jeeni jaalle nadhiin hin ta'u jeeni akkasitti jaalle nadhiin nu biraa qayyaramee shaatararra gallee ammoo waraanni wajjin qabsooyne gaafa duraa Taaddasaa Birruutiif Hayilee Dachaasaa maqaa makiinaarra baasan nu dura nuti namni wajjin qabsooyne Jaarraa Abbaa Gadaa Elemoo Qilxuu Maamma Sheekotaa Aliyyi Cirrii Waaqoo Guutuu Aanee Soroobaa Gabaa Raammes Diimaa Nagayoo jaalle Bobbaasaa jaalle Guysaa Elemoo Waaree Sheekh Xaliileessaa Sheekh Obsaa Ibsaa Sheekh Hasan Jaaja Ibsaa Sheekh Hasan Jaaja Baaroo Tumsaa Baadhoo Dachaasaa Baadhoo Dachaasaa Caalaa Wallaggaa Galaasaa Jilboo Leencoo Hoolotaa Dhugaasaa Bakakkoo Obbo Nadhii Gammadaa itti aanaasaa jaalle Buruusoo Boruu Tuujii Nuuree Alii Buuyyu barsiisaa keenya immoo Jaalataa Tarree ijoolleen karaa qabdee teessuun waraanni keenya nuti nafna ilmaan kutaa 11 kadhume qabsoo irratti wareegame. Ijoolleen karaa qabdee teessuun abbootiin mirgeetii Araarsoo Biqilaa Ejersa Goorootii fi Kombolcha Adaree Awwadaa itti gaafatamaa waraanaa isa. Haramaayaa gaara mul'ata Gobeel Karroo Dirree Dhawaa Hanqaa'anaa Qarsaatti abbaa biyyaatti itti gaafatamaa ammoo jaalle Golee jira Araasobbaa Humnaa jira Harcaasii jira Sheekh Finiinii jira achirraa Laangayii fi Watarirraa Qullubbiirraa gaddeebis itti gaafatamaa waraanaa jaalle Baroodaa jedhaniin Qullubbiirraa achi deebis Calanqoo Kurfaa Callee Qobboo Laga Gabaa Dingaay Qulul Dadar Darruu itti gaafatamaa waraanaa jaalle Daddafaa jedhaniin Kaarramillee Yakkaa Saphalo Hanqa Bikkeetti Hanqa Hadiidaatti itti gaafatamaa waraanaa Aanee Sooroobaa jedhaniin jaalle Bariisoo Boruu jedhaniin Kadaaroo Rabu wajjin turre isaaf jaalle Qeeran sotti gaafatama waraanaa Baroodaa Burqaa Kaarramakkalaa Soqaa Harawaaca Jaajaa fi Jarjartu itti gaafatamaa waraanaa Guulaa Galmootii ammoo abbootii waraanaa Guulaa Galmoo abbaa muraasaatii walitti dhufneen hin beekaa Ibsaa Dagaa jira jaalle Butuchoo jira Iliyaa Sheekh Muusaa jira jaalle Garsiisaa jira jaalle Deebisaa jira abbaa Jamaalii jira jaalle Tulluu jira Dawoo Soolee jira Gurmuu Soolee jira Hambissoolee jira abbaa Caalaa jira itti gaafatamaan ammoo Guulaa Galmooti. Saanfila Hirna Masalaa Gooroo Re'ee itti gaafatamaa waraanaa Mul'ataa Dirreeti. Ciro Hirnarraa achi deebisi Ciro Baddeessaa Idduu sana Amboomsaa Daadhii jedhaniin achi olis jaalle Caccabsaa jedhaniin jira. Gaman ammoo Dhooble Burqaa Tirtiraa Dhooble Raammis Daaddoo Abbaayee Gooroo Guddoo Huffee Booyyee Aggeeba Jirimee Kalaalaa Gooroo Haroo hanga Soqaatti itti gaafatamaa Maamma Sheekotaati. Mayyuu Mulluqqee Laga Odaa hanqa Burqaatti itti gaafatamaan
waraana ijoolluma rasoolee sana fa'aadha. Jaalle qeerranso jedhanii jira. Sheekh Xaliilee isaa jedhanii jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kakutaa 11 na biraa dhumee jiranii as keessatti akkaan itti dubbadhuun dhabee nuti namni biyya hundaa as gala rakkoo jabduurra jirra. Akkaan itti carraa dhabeetiin as afe'anii ani immoo maqaan kiyya Hawwii Deebisaati. Adda bilisummaa Oromooti. Capheetiin baqee guyyaa saniin caccabanii naaf ilaalis yeroo baalleen ijoolleen shamarran Oromoolleen nuugi bareentoo dargiin na biraa dha'e dargiin na biraa ajjeese guyyaa isiin na biraa kufte saniin caccabanii ayyaantuu dagaa kuuloo jaalataa kuulanii qillee Abdullee takkittii Oromoo urjii dhaabaa raggaatuu fi aslii tokkollee raggaatuu fi aslii jira malee nam tokko na biran jiranii. Ani amma dura gaggaba rakkoo jabduu keessaan gidaaruma faa galaa jiraachuu jira. Rakkoo jabduun na bira jira. Ani immoo silkii tiyya isinii kennuun barbaada. Elema waareetii fi Sheekh Obsaan ammoo warra mirgeetii tana hundaafuu waa raabsu. Raabsi bakka hundattuu kennu akkasiin naaf elema waaree mooraa wajjin jiraachifne akkasi chaatara rabbaane ilmaan Oromoo biyya bishaanii fi midhaan hin jirre keessatti hundi wareegamanii karaa keeniyaa hundatti gammoojjii hunda keessatti wareegamanii ilmaan dila kana Oromoo dhabne nuti saniifuu tokkummaa keessan jabeeffadhaa kursiin barbaadinaa yaa Oromoo akka haleetti booda nu deebisina nuti wanni itti kufne fata'ee tokkummaa dhaba qaraatii dhaba nama le'en nu fixa tokkummaa jabeeffadhaa kursiin barbaadina ilmaan Oromoo ganaa kan dhufne hadaraa taniin isinitti dhaammadhu ani Hawwii Deebisaati. Takkittii tanaa isinitti dhaammadhaa nagaya keessan hamataa keessanii barbaada ilmaan Oromoo dachii irratti nafne dhumnee jirra. Shamarran keessaa naafi raggaatuu fi aslii kan hin beeku hangana qofaa jira. Anuu gaa dargii keessaan caccabee rabbii kiyya na baase hadiraa seennee nuti nam torba rabbi nu baase malee na barbaadanii na dhabanii ilmaan rabbiin kuno tura keessaa sadii rabbi naa kenne sadeen san lama shafaa tokkoon qaba tokkummaa jabeeffadhaa waliin harcaasina dubbiin akka kalee kan nuti hin deebine yaa ilmaan Oromoo haa alaamanaa haa bahaa kibbaa wal jabeeffadhaa kursiin barbaadina. Tokkummaa jabeeffadhaa akkan facaan akka kalee kan taane akki kalee kan nuti hin deebine akki kalee nu godhe hunda ni garra ijaan Abiyyi Ahmad bakka